fakkaadha. لا لا أنا صدقت يربلين فكاتو قافت أرت اللي أنا كنا لالين سرابي كبت هذا إبسان آري كبالي مالي ما صدقت سيدي ما وني صدقت مال تجرا Ay, maaki takkas naan jedhee fi bar. ما كيمو ما كي أتي بر ما كي سينجري بر ما كي بسنان ديكو مغول جالن وابلي سورة اللي ما سنان بر هاتي وما هاتي أركان جالا ديمتوا جيم غوتي كاتي مامي جتة برابا فتي ما كيني سكسي أنا برا مكة دائما أنا قلت بر جزء بر بعد صورة فارو دولتي رفع جرتين جتو تاجر تنجتو ساعات ما فيت دولتي وهو جتة كاتي سلكي يلهم قوتي شفتي كتي ولا كساعات تورتي كاتي فاتو شريفة ما ديكو يروس أنا ما ولي آري نما ولي آرت يونتي كنا هو عادي إسينا كاس ما كاس يتي مالي وما ما صدات وآرت فقط أكيد صداتات المواقع قوتو تأود قتة ما إسينا كم San jedhaa bar ورقون برجعي نبيبي namatu duubaan akka like wayita si waliin haasa'u nama wayii minaa mana sodaachaa haasa'uuni like namni akkana حبيبي أنا بجال فديل ويوم تقول لهم مني كم waan akkasii faasa'e. أنا بجال فديل ويوم أنا Abbaa isaa sodaadha jedhaaran mee namnummaan sodaatu sun dhufee natti haasa'u asirratti. تبرا قبا مال تاجرا أكس تاجرا أكس جدا جرا أكنا ولا جرا ما فكر سيشوفها ما فكر توصل نجرا بر جال فديلو تلوك قلت نكيس ديم تدر نكيس جيل بد بس Warra komantii takkas jedhee dhiyeer warra komantii takkas jedheen ambar kana garna waan ammoo nama dhibba asirra taa'ee sun waan isinitti himu. Namnummaan mee ani ibsaa waliin akkas jedhee asirratti ergitanyaa ragaa guutuu waliin dhufee naan haasa'u yoo jiraate naa kottu kasaalfii takka hin qabne jechuudha. jechuun waan akkam akka jaalalaa kana moo Eegaa bara ati ibsaa waan ati fi makiinis beeku ayin taphadha malee waan akkas wanni ati guddaan beeku qabdu yoo jiraatte mee haadha seenaa tanaa fi wannoo laal wallaahi ana karaa gubbaa giseen argan osoo haadha seenaa tana ta'e rabbi kakadhe akkas godha osoo isii ta'e maalii godha uduu isii ta'e akkas godha garuu waa takka irra guyyaa takka irra illee kaatee hin beeku irra illee kaatee hin beeku odoo isin bar biratti ettee buna dhaabdee maal gootee jalatti hunnattee akka ilmoo daa'imaa jala deemtee maal jetteeti isin jalatti hunna jettu inni taa'ee dubartiidhaan osoo guyyaa takka si arge osoo guyyaa takka akkas taa'e osoo guyyaa takka maal ta'e osoo na bira jiraattee akkas taa'e jedhaan waa takka guyyaa takka rifattu maali wanni isin itti amantu maali akka afaanii miidiyaa irraa haasa'u san akka lafatti hin goone dhibba keessaa dhibbatti itti amantii jechuudha. Warri miidiyaadhaa ammoo oma barbaade haasayan oma barbaade qaaqan waan meeqa jedhaa turan wanuma isaan jedhaan ture hin jiru bar isiin tun akka maraattuuf jecha wanni godhaa hin jiru. Kanaaf amma warroota amma si jala taa'ee nama 2,000 3,000 si hordofu kan hundi isaa jaalala kan keetiif kan isii jaalatee si hordofan jedhin. Hiriyoonnummaan kan keetiif kan isii warri waliin nyaatan dhuddanuyyuu meebi jaalala keessan kana jibbuu danda'an jechuudha. Osoo garaan jibbuu afaaniin okeessiin jechuu danda'an. Ana mee fakkeenyaaf adii uffadhee si afoo ta'a garaa kiyya beektaa hin beektu kanaaf ilma namaa kana laaltee akkas jedhanii jechuma koomentii takka jalan kaayatiin abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu. Yeroo ammaa bakka abbaa faatu namaa murteessaan jirretti girrisaan koomentii kan inshaallah Abdalla ta'uu hin beekne Kadiijaa ta'uu hin beekne Arsiidha jedhee dhufee banatee sabboonaa maali jedhee dhufee banatee ka sabboonaa ta'uun isaatu shakkiidha gizee akka warra hijaaba godhatee shakkuu gizee irraa ol mulqite yookaan dhiira ta'a. Gizee gastii ol galchite yookaan isiidha yookaan isheedha. Kanaafuu goota kooti maal sodaatta wanni sodaattu maal inni inshaallah. An barri inshaallah quraana qabeessi duuba kakadha maal akkana goote hin beeku anuma tana. Yoo isaan akkana naan jedha Allah wallahi dhee mataa habarsee yoo. Ana fa bara mabara gizee asii mana nadda walanii fana gaafatanii bara. Sila ibsaan dhugama maakii furuu hedaa sila jaalalma dhugaati jaalalma dhugaati. Inshaallah akkas taanaan rabbi haa godhu. Nadda walanii na gaafatan inshaallah sobaa wal jala jiranii dhugaa wal jala jiranii maal beekan onnee isaanii keessa jiraan inshaallah hiriyyittii tiyya hiriyyaa kiyya. Kanaafuu yoo amshiin inshaallah anuu xiyyaafuu ibidda keessa seenee ibidda keessa jedhamee keessan sitti hima. Asirratti naasa'u.
komantii ilaalti barsi. Komantii namaa ilaalti bar. Waan namni jedhuun. An komentiin dubbistu iyyuu malee qaraa amma dhiyeenna fidde malee makiin komentiin dubbistu. Amma dhiyeenna kana fidde wallahi dura komentii jedha arrabsanii maal jedhan isii faati seenaa takka isin komentiin argitanii jedhaan iyyuu. Amma komentii bakka dhiyoo kan haguma sii walitti dabalamte komentii dubbisuu aagteeshiin komentii kennuu waan akkas akkan isan fidde. Malee dura komentii ilaaltu. Komantii jechuun komantii maal si fakkaata? Yaa komantii warra komantii kun tokko tokko yooma waan biraatiif deemu jira. Taariif tarii zainaa fa'aa kanaaf illee deemu jira. Taayyee lamee waan tokko wanni an amaanaa siin jedhu maali beektaa? Bara yoo ati anamma deemee nama tokko waliin taphachaa jira. Ibsaan si dhiisee kunuun osoo waliin taphataa akkana maqaa nama sanii isii jalatti. Maal miidiyaadhaan miti kun bar wayi siree isanarra isii dhiisee siree biroo irra ciise bar miidiyaadha obboleeyyan tiyya maal taatan wanni kun miidiyaadha. Namni kun miidiyaa kanarratti fan gochuu dhufa taphachuu dhufa qoosuu dhufa wanni kun sireedhaa miti. Uduu siree ta'ee fakkaatu osoo yookaan mana nyaataa keessa jiraate isii buddeena waliin asitti dhiisee nama biroo waliin dhaqee nyaataa jiraate fakkaatu. Keessa ijoollee Ameerikaa fi Kanaadaa keessa jiran yoo argitan haadhaaf ijoollee dhiisanii ofii biyya galanii bashannananii waq godhanii deebi'an. Maaliif namni akka itti namaa mijatetti deemaa jechuudha. Isin namoo jidduu deemtanii kam waliin feetan kam waliin jaalattan kam adda baasuudhaaf ammoo akkas taara ebaluu waliin jira. Wanni kun sireedhaa miti gaa'is maal taatan namni abbaa barbaade waliin fangachuu abbaa barbaade waliin taphachuu hin danda'u. Abbaa barbaade waliin qoosuu hin danda'u. Kalaasa makiif ibsaa yeroo hundaa isaanuu fuuluma isaanii arguu barbaadda. Maaliif yoo Idriisiin bira deemee qoosa yoo Jaanii bira deemee taphate isiinis bakka biraa deemtee yoo taphatte kalaas. Ishi asirratti wal malee jedhan isaa 24 waliin oolan. Ibsaan asii yoo gaccufatee deeme bakka inni haasa'u beektanii isin meela hima. Makiin bakka isin haasoftu beektanii isaa waliin haasaa bultii bakka biroo haasaa bultii wanni isin beektan jiru. Yeroo hedduu baagiraawundii namaa fuula namaa laaltanii hin mallatteessinaa jenne dadhabne inuma mallatteessuuf fiigdan. Anama warra koomentiitiin waan jedhu. Namni waa jedhuun eenyu beektaa hanga nama miidiyaa kanarratti arrii baaseetitti si'ii waa jedhu. Koomentii sin taane tiktokii kana rabbii aan tiktokan wanni galateeffadhu kaampaanii tiktokii kana. Tiktokii fidee irraa miyuutiidhaa fi bilookii fide. Ammas yoo ofii biizii taatee nama kana keessummeessuu hin dandeenye nama birootitti aangoo kennitee akka namoonni sun hojii kana hojjetan waan akkasii san fide. Kanaaf maal goota? Siin taane koomentiin isaa abbadaa jedha gaduma qabdee maal godhu koomentii isaa dubbifte gaduma qabdee. Ani wallaahi ilaalu. Ani koomentii moo abbaan biroo waan jedhe ilaalu. Ammas wanti maaliifi abbaan fedhe maatiin akkasii naan jechuu danda'a. Maaliifi hin beekaa akka beeku jechuudha. Ufii ola manaanillee abbaan fedhe waan fedhe haasa'e hin dhaga'uun. Ammallee wanti ati gootu ni jiraa miti. Aduun kan nama waan fedhe jechuu danda'a. Oma feete yoo taate jechuudha. Asirratti illee waasinaa jettu. Karaa keessaatiin illee waasinaa jettu. Tokkoffaa gaafa isiidhaan walitti mufii qabdan ati yeroo kamuu seeqataa ta'uu qabda. Maaliif jennaan? Asii miti aan jireenyu wakii keessattuu kolfaa fi tapha jaaladha. Aarii munaamunan baay'isu. Bakka akkas jettee isiin jettee maakiroo sekondii takkaaf sammuu keessan kaate. Ani makii bar waliin nyaadhee argee bar. Makii fi asliin tokko isaan. Asliin ammaan tana burcuqqoo guddaa kana mataa irratti daaraa si godhee waan si dhukkubse hin se'u. Wallaahi mataa isaa irratti illee dhagaa guddaa kan osoo buufte bira dhattee yaa doktor bargisee san aaree akkasii si dha'e yoo jette mee wallaahi jedheetum kalaas si wajji nyaatee si wajji dhugee si biraa deema akkasii asliin makiin illee akkas sa'a sanitti waa darbatti malee wallaahi jechuudha. Nama akka isii garaan isii keessi qulqulluu rabbiin nan garsiin akka daa'ima bakka hin jiran waa akkana bobbootu gaa rabbii garaan isii keessi fayyaadha. Nama eenyu olitti yuun kakadhaan makii as taa'ee kakadhaan. Akkam fi keessa keessa gaafa dhiismi amma jandaan godhata uummanni kun. Kanaaf ata malaali irra jechuun hin jiraa miti seeqadhu yeroo hundaayyuu aan amma xiyyaa fubeettaan nama cinaa fayyaa qabu cinaa xiyya aanaa sa'aatii kana illee gorsa na barbaachisu. Maal taate too?
والله يا إبساك يا يالا لو هي ما سيني بيتا أكنا ما هو كوبي سيني ايه أكنا ما هو كوبي سيني جالا لا سيني وسمان إيه سود إيه سود إيه سود إيه سود إيه سود إيه سود بفتنا كبدي ما القول أي شيء عندي بي نبرة باي باي إبسا تشاو ايه دي باي يلا باي بمشي كده لا أنا سنجر هاجر مال النزل مال كنا كاري ستي هذا مال غورتا كاري ست لو ما كلا لا لا ما كلا لا هذا نمني كامان سبير انجرو باس نانجر نبر كنا سي والله باسي باي برا إيش نانجر كنا خبرة برا تاري غورتا كده حاجه ما مرة نغارا قران سي نغارا كم تات مال قران انا جد هاغان سي ما دما لقيت انا ما حفظا لا والله لا ابو حفظا ميتي حفظا ما لا كما لا حكي ما شو كده انا سافزار كنا ما يبره ما عندي من والله بالله وای کوتي والله من يقول ايه ربنا ماري إبسا Muka jalalan kamu deh mah jira. Atimo ايه نورا Jalan mah dugan nak kamu deh marah. ما شاء الله والله ده سنة مجال ايه نورا ايه سجل Kamu dulu bela sente barisan. وربا Duga إني هو أصلا ini lena magari. jechuun akkam inni filaagootii jaalala waan Isuma yuni kana kaase di betan anu wain ko baka bayar ga jal fadino nan da bai sai kacu mana yang wan taka kuban kabu. Di sai baran. Mi yoo isarraa dhufte baay'ee tola dhugaa rabbi Mar be ka baka. Takka nama media. rabbi waa rabbi miira keessaa bahi fannaashi Mira ke sama. dhuguma jaalalli dhugaa su qabu wallahi das nama jira kuma carrashaa Sudah cara baran. akka waan xuruun si aggaatamu maali anuta aggaatamu maali Ati sawal betan igar reality la farrat. nuuraawo seenaa isaa dhaga'e malee lafarratti hin beeku Bara keessa dinatu tare seenaa sani. jechuun waamati beektu beeka jedheeti seenaa jechuun yaa'u karaa inni irra deemaa ture beeka jedheeti Zanna hime bar. yaa Zanna hime. sanuma akkasitti keessa waliin Ibsa waan dhofadhu maal jettan. Bakka nama biroo obboleessa biraan qaban kan itti maddu waan ta'eef an ibsa waan dhofadhu. anillee akka keeriisi malee siyyaa annen beektaa mire Yaa ko an ibsa waan dhofadhu waan ibsa waan dhofanneef yoo itti maddeellee rakkoon qabu. Dhabuuf argachuun wal argachuuf wal dhabuun carraa dhabeetta ibsaayyee. Maal akka ta'e hin beeku bakka hedduun jaaladhe. maal keeppii bichaa deebite isaati warra leencaa fi wannoon deemu angaruu akka obbolummaa tokko asitti himuu waan ofii Amir ka jedhu kun eenyuun yaadama giiftara moo akka obboleessa ta'u kasii yaadu qoo ilaala. waan ofii na dhagaarta Yaa si dhagaara akka obboleessa tokko si yaadu si kabaju tokkotti waa sitti himuu wallaa laziim asin jirtu akkamitti hin dhabu Kau bajal deh saja lah kalau apa aku tadi gimana kami gimdibis. Usah kakak, nah ini sama kita dulu telepon. Apa boleh kita berbuka?